gammadde wallahi. Bagooni gammadde wallahi. Habiibiki. Ay mubee mangistii kiyyaa kuloo gootichi keessan isinii dhufe. Wallahi imbooyin habiibii abjiru. Imbooyin mubee. Ilmoon nama gammachuudha malee ba'uun qabdu. Wallahi hedduu takka nama dhagamaa dhuguma nama boochisa. Gammachuunis nama boochisa. Maaliif jennaan ilmi addunyaa irra nama dhufuu caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru. Kanaaf gammachuu ta'e uummanni gana baay'atu kun taa'ee si eegee sirraa qoodamuuf hedduu cinqamanii akkuma nuyitti uummata keetitti mul'adhuuti baga gammaddee miira keessa jiraanuuf kolcha. Waan nama dhoksi jira beektaa. Adda amata lama caalleerraa yaalii guddaa goone beektaa. Baay'ee yaalii guddaa nu goone kun immoo milkaa'uu hin dandeenye. Bakka inni hundatti du'aayin kadhachiise beektaa. Haga dhabduudha maalitti gootaa jireenya keenya jiraattu bakkeedha jechuudha. Waa hedduu haga jedhamu daayirektii siidhaanu maaliif intina taatoo dhabduudha maaloo jedhame jechuudha. Seeftii sitti bu'ame. Wallaahi yoo rabbi ilmoo siirraa naan kenne ilmoodhuma rabbi naan kenne hin jedheen of abaaraa ture macaalishaa jechuudha. Laman ilmoon durbaa tokko yerootiin heerumtee ilmoo barbaaddee ilmoo dhabdu baay'ee namatti dhaga'ama. Kaan ilmoo argataa of keessaa baasaa maal waa hedduu jira. Kun immoo akka ilmoo dharraa tette jechuudha. Amata lama guutuu akka ilmoo argachuu hawwitetti tusiin dhabdee yookiin immoo waa taatee jiraatte ninja beeku ture. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wallahi rabbiin kana isiigodha waan guddaadha. Hunda caala rabbi nagaan isii hiikodha. Wallahi uummanni si jaalatu kun du'aa'ee guddaa tokko sii godhe. Hoggaa akka keessanii waan mammadoon qabne na seetanii hoggaa akka keessanii waan mammadoon qabne na seetanii mammadoon kiyyaas kana warri barachuu fetanis bara mataan keessaa guddateeti ijoollee. Qaldiin qaldii dhasanii garaan jalli altii ayya mataan keessaa guddate qaldii keessa. Warri suuraa koo maxxansitanii sirbitanii beebii jettanii dhugaa fakkeessu hojii kaattanii yookiin immoo na eessitanii na sodaattanii mammadoon kiyya kana. Ani na ol kaawwadhe malee mammadoon kiyya kana. Abbaan qalabatii kiyya kana. Ani mammadoo Itoophiyaa mammadoo qotiyoo qamadatee waa jee qotachuu beeku. Mammadoo tek jee furii deeffachuu beeku. Ani mammadoo gaala eegu, mammadoo ruuzii nyaatu, mammadoo ligadi kaatu, mammadoo faaxee nagadu. Akkatuma jeefa malee isa milladhu iyyuu. Kuniin qotataa baate hin calleeffata. Madaabaraa madabbarata. Hin gurgurata. Abbaatee kiyya laale kana. Mammadoo Itoophiyaa si guddisuu laaluu barbaadda? Laal. Kana. Anis tanaa innis kana. Eeyyan. Yala. Hubadhu akkasitti. Ani maa bareedu didda miidiyaa kanarratti. Wanti naan jettaniif ani waan qabuuf ufin qaqqabu gaama akka namni biraan ilaaluun barbaadu akka namni biraan na janajjanuun barbaadu isan qaba waan ta'eef. Argitee kana mammadoon kiyya hin barreen haa bartu. Yoo akka keessanii ani boorreef naa waan mammadu maayyaan argisiisantti fakkaanne. Nama boorri sun tuffatanii qabeenya qaba. Mana daalachaa laaltee keessa isaan laali soofaa qaba. Nama bushaawun laaliin keessi isaa ni bareeda. Akkasitti hubadhu. Abbaa kiyya nama wal kaadhime. Laali karaa abbaatee kiyyaatiin hin kaadhimame karaa haadhatee adini. Kun ilaali kan miidiyaa irraa bilisa ta'ee beebii maannaaf faayidaa hin qabu. Beebiin beeku hin jammata Ingilizi laanguuji Arabik laanguuji irraa bilisa inni laali. Laali kunoo laali si guddisu siifan guddisa laali. Mabruuk wal bira oolaa bulaa. Qanyisaa kan argitan illee asin jiru miidiyaa irra hin jiru inni. Kanas narraa fudhatan. Akkam ijoollee Oromoo nagaa keessanii nagaa kooti galata rabbi. Ittasi ama nagaadha. Waanuma kiyyaaf rabbi natti yaamta. Waanuma kiyyaaf rabbi natti yaamta. Kun waan kiyya. Edaa isini waanuma namaatiif ta'aa bultan. Waanuma namaa fudhachuuf ta'aa bultan hirriba dhabdee beenuudha. Deem ijjatteen laalanii deem. Amma yoo akkatti laaltu waan gallakkisuutti fakkaata miila akka itti qabadhe. Waan harkaa boo fakkaata waan si harka galu fakkaata amma kun. Kiisii ta'e keessaa baase kiisii ta'u galchuun hin ta'a biyyan. Hin ta'a. Waanuma kiyyaaf rabbi natti yaamta. Waanuma kiyya. Naguma maal?
naguma itti si afanaama obboleessa isaa hoo jiraate siifan gaafadha tantaan rabbisi aqanna waanuma kiyya meeqa tarqabe laal narkaa hin bahu akkaataa mokkatti laal waan narkaa bahu fakkaataa midhaan kun isini ijoollee Oromoo mi amma warri boyfriendii qabda warri isa qabdan yaa cabeen gara cabeenaa yaa sugaam share post godhaaga xilaata keessa hin beekattani akka kiyya kanatti in argitu gaa inni fagoo jira anis shawaa fagoo jira gaa biyya jira eessaa fidda gaa miidiyaa fayyadamu gaa eessaa fidda gaa lafoo deemtaare lafoo waaqxaare hin jedhu gaa tamaammanu malee postiin godhume bakka inni jiru aragaaggaxu malee bakka inni geetu aragaaggaxu malee mee postiin godhu horii bira jira gaa horii eegaa jira gaa qotaa jira gaa makaraa jira haama jira dhaa jira gaa gabaree gaa akkam gootare bilbilaan qabu gaa nuukiyaa qabata gaa akkam gootare akkamitti dubbifta gaa nuukiyaa qaba gaa akkam gootare itti gaa gisee bilbilaniif akkam goota gaa hin qabu gaa inni kaameraa akkam goota gaa akka xaxagaa mee mosiif dalleen gaa du'arra hin jirtu waanuma kiyaaf rabbinatti yaamta waanuma kiyaaf amma gaa ijoollee Oromoo akka gootan post godhaa warri dhirsa qabdan mi garuu cabeen waa yaasu xalaata keetuu hin beekattan edaa kanatti dubartiin harka duwwaatti hafte edaa kanaaf dubartiin bochi isintu jira harkaa qoluu beektu gaa nama harkaa qoluu amma micaa'een gadda footoo too maxxansee alchilim jee sirbisanii tana buutee isaa tanabe hin ijjeeftan hin wareegamu waan oolu iimoon isaan hojjetu tiktokiin isaan hojjetu beebii gaannaan jeesan qalduma kannaan jeesanii tana buutee isaa hin wareegatanii hin ajjeeftanii dibsi isaati illee jiru sagalumti illee jiru gadi baasittuu yeeta micaa kana gadi baasee isa gadi baasittuu yeetanii sababa malee wareegame micaan sababa malee awwaalame micaan qalduma isini deebigaa deem kennu deem ilaalini deem kun amma akkatti akka itti rarra ilaal nan beeka kana xufaa hin beeka laal akka itti rarra ilaal gixxin godhe laal narkaa baaree amma kun hokkatti laaltu narkaa waan bahu fakkaata galgala nan bilbila sagaluma eenyu jira dubbatan warri shamarranii maaf masaanuu jibbuu maqaan kanaa kaanaan zayitii danfaadha irbaataaf cireenii hanga toobattuttis adda sireenii hiriyaadhuma kalee wajjiniin sirbitu gaafa dhiirri fuudhe maaliif kan jibbitu silaa osoo beektee jibbuun sirraan mallee waan isin si fayyaddutu tarii siif hin galle yooti qoraan buute bishaan siif waraabdi yooti buddeen tolchitu isheen buna dhaabdi diin akkasin saamnee fi taraa eegdu qe'ee tokko gabaa deemnaan tokko yaasa re'ee maaf qofaadha maata akka ilmoo abaarsaa yoo atin dhaqqabne ishiitu manatti ibidda siif aarsaa faayidaan si hedduudha kallattii maraanuu dhuguman siin jedha hin jibbin masaanuu faayidaan masaanuu silaa baay'een hima maal godhee jarattoo dhaga'uun ni cima masaanuu qabaannaan gaddaaf gammachuuttis yammattee teessi gorsumaafan malee garuu anaaf tokko geessi. Dhugaan gatii si baasisa daandiin dhugaa qulqulluu miti baay'ee qaba qoraatti osoo dhumatin beekinsi dirama coraatti dukkana keessa deemta kan hin jirre ifaanii akka sobaa miidhagee hin mul'atu bifaanii fira sobaa waammatee hin dhaabbatu walakkaa dhugaan obsa gaafata amma argatutti bakka daandiin dhugaa dheeraadha salphaatti biran geessu garuu immoo qulqulluudha kosii haadhatteen teessu rakkina si mudatu yoo obsite gadootti aduun dhugaa akka ba'u ni argita fagootti aarsaa dhugaadhaaf baafte kan qaqqabdee argitu qarriffaa sobaa gedduu gaafa obsaan darbitu qilleensi bubbeen sobaa si buusuun qabu ceekuu yoo dhugaa ofii argatan kolfasa dhumaa seequ dhugaan aarsaa gaafata akka salphaattiin dhufu miilli dhugaaf imalu takaalamus hin kufu dhugaa badde barbaaduun joortuu faasi taasisa dhugaan buddeena sammuuti aarsaa nama baasa.